salsaatti naqee xamaaxima bulleesseetti naqee soogitti naqee kammuunatti naqee jechuudha bahaaraata keessa kana fakkaata kan itti aanullee waan itti godhe. Hayyee ammas kunuu yoo inni kanatti sirriitti bilchaatee jiru kana lukkuu haala kanaan miicee kukkutee jira. Qixa daddaan baqassaa bakka lama qofatti keessa kaa'adha jechuudha. Haala kanaan hin tura. Haala kanaan egaa lukkuutti naqee waliin dhahadhee booda bishaan daffaa gubbaan itti naqa. Haga lukkuu cimutti jechuudha. Kun akkuma itti naqe kanatti san booda 15 daqiiqaa jechuudha. Egaa haala kanaan bilchaatee lukkuu keessaa fuutanii bilchaatee jechuudha. Gargar kaa'atanii haala kanaan keessaa fuutanii lukkuu eeggatanii asitti ruuza kobbee lama qopheeffattanii ruuza kobbee lama eeggatti dhaqxanii kunoo haala kanaan kukkuttanii qullubbii diimaa akkuma isiin jirtutti dhiqxanii keessa keessan qaaraallee akkasumatti kaarota immoo qaqalliftanii kukkuttan jechuudha. Doddobaasitanii qaqalliftanii haala san booda hin bilchaatan tura. Kana booda asitti zayitii fi soogidda akkasuma salsaa kammuun itti godhatanii eegas booda itti dibidan jechuudha. Haala kanaan itti dibidan jalaa gubbaa asiitti illee eegas booda furuna keessa keettan eegas booda halaas ruuzii yoo bilchaate kana fakkaata jechuudha. Dhumni isaa bilchaatee qophaa'ee